Biraadhaan dirree idarra wal geenyaa hamdi jennee rabbi. Maanuu bagattiin nu gahe. Ma iddu guyyaadhaan tanaa kun maal fakkaate mee faran? Maashaallah dha na gammachiise. Haalaan gammadde? Mee maal faasi gammachiise? Waa hedduu ijoollee akka babbareeddee haati sanaafi waa hedduu takkaan na gammachiise. Saayibootaan kee gitee akkana babbareedanii si hojjetee malee? Des na godhan. Ija gaarii. Kan naa qaba. Eid Mubarak. Waalaikum salam. Baga ittiin si gahe. Walumaanuu warra baranaa warra bareedduu. Guyyaarraa haala kanaan akka nyaachuu jirtu. Itti irraan tanaa kun maal fakkaate? Boo iddoo irraan tanaa haalaan na gammachiifte. Ayyee. Gammachuu bar takkaa na garii hin garte har'aa gari. Har'aa garte. Haalaan gammaddee jirti. Haalaan hin gammadde. Oota hin binne. Hin binne. Hin binne hawwattumaan hin kaayatin. Qabitte Eid Mubarak. Waalaikum salam boo bagana. Oh Eid Mubarak. Oh baga ittiin si gahe. Baga walumaan ittiin gahe. Har'a dhiqattee iida dheeytan. Har'a gammachuu guddoota kan qabu. Gammachuu akkamne? Iidaan ababu nyaachuudhaan. Itti aansee hanqaliitii isin harkanne. Maastaqallee namaa kan nun gara. Naasii kan. Akkasii. Eegaa tanuma eeggachuu jirraa hin furanne ennee tuma tattaaf jirra. Eid Mubarak. Waalaikum. Baga ittiin si gahe. Baga walumaan ittiin gahe. Warra baranaa kan bareedduu rabbi nama godhu. Eid maal fakkaate itti irra? Akkasii gaalaan itti baranaa beeyte iida duraanitti nadda keessaafuu soomanni kun gartee hawwiin nuti qabnuuf daran dafee nu jalaa dhumee gartee iddoo nu dhufu keenya gammachuu guddoon dhagame garuu na gaddisiisee akkasitti gaa alhamdulillaahi warra baranaa kan bareedduu rabbi nama godhu akkasii galatooma. Baga walumaan ittiin gahe. Ati guyyaarraan tanaa kan akka zannattee deemu jirta. Obboleeyyan kee warra zannatiin jira. Mee warra akkasiisaniif akka gargaarsatti wanni gooteef maaltu jira? Awwa madarasaa ijaarroon nama dirree idan maallaqa kanneen. Osoo madarasaan ta'in obboleeyyan kee warra daara bahuu hin dandeenye jira. Mee warreen saniif gumaachi ati gumaachite. Yatiima gargaaru jiru. Yatiima gargaaruu keessatti qooda kee bahachaa jirtaan? Itti jirta. Saniifuu iiddi irraa kun maal fakkaatame? Haalaan bareedaadha. Iida gammachuuti. Gammachuuti haalaan. Badhaasa. Baga walumaan ittiin gahe. Gammaddee? Haalaan hin gammadeerra. Gammachuun fuularraa si mul'atte. Akkasii. Akka laaleewu. Har'a wanti iddii irraa kun kaduri nadda gammachuu guddaan na dhagaamte. Haalaan gammaddee jechuudha. Mee dhaamsa qabdu. Iida tanarratti dhaamsa itti qabdu yoo jiraatu. Dhaamsaan an qabu saayibootaan kiyya hundinuu bakka akka kiyyaa akkaan an gammadetti hundi gammaduu qabaniin jira. Harri ciroobuutis baga gammaddee siin jaani. Kannaa kee Eid Mubarak. Eid Mubarak. Waalaikum. Iiddi irraa maal fakkaate mee seenatiin? Iddii irraa tun maal fakkaate? Iddii tun alhamdulillah iida soomanaati. Iida alfitri. Amma yaada deemni. Iida alfitri teeti minta namni jaan jiruuti. Iiddi irraa tun mee gammachuu guyyaarraan tanaa kana gabaabsi. Onola. Fontee jirte. Gammanneet. Dirree iida salaannee. Akkasikka. Dhaamsa ni qabda. Dhaamsa. Dhaamsa gaagisuma ibidda dhaamsuuf eena bishaan faarra goon. Dhaamsa lafa bishaan ibidda. Ittiin si gahe Eid Mubarak. Allah akbar. Jirtu. Bulaa binaa saalee al'aamal. Mee iiddi irraan tanaa kun maal fakkaata? Iidadhaa kun wallaahi kan dura haala adda ajaa'ibaadha. Badatti tokkummaan uummata musliimaa haalaan daree ifeedha. Keessattuu kan magaalaa dagaagaa keessattuu ji'a baatii Ramadaanaa kana jechuudha. Guyyaa 30 Shaabaan keenya akka bakka ture. Hawaasni xiqqaa guddaadhaan kadhaa rabbiif ibaadaa mala jechuudha. Wallaahi kan dura waggaa lamaffaa keessa eega soomana see malee kan ijaa kun adduma yaada jechuudha. Shaabaa keenya kana rabbiin akkamatti itti waan ofiisuun jedha jechuudha wallaahi. Isin akka bulchiinsa magaalaa kanaatti ati amma kantiibaa magaalaa tanaati. Mee nageenya magaalaa teenyaa tanarratti wanti isin hojjettan wanti gurguddaan ni hojjannettanii dubbachuu dandeessan mee maal faatu jira? Dhugaa beektan tokko bulchaa ta'u malee jechuudha. Kophaa keenya hojii hin jiru hawaasa bal'aa hojii jira jechuudha. Dargoo keenya hojii qeeroo keenya hojii qaama nageenya hin taane maaliif gufuun adawwiin musliimaa gara deemu jiru akka dhufee hawaasa kongoone haalaan dalagaa turre akkasuma milkoofnee jira jechuudha. Keessattuu jamaa keenya walqabatee akkuma oofamaa jiru iddoo adda addaa ta'e okorri akkuma jiru har'a garuu magaalaan teenya haalli nageenya isii bifa kana namoonni hundi nageenya isaanii kabajatanii iida isaanii kabajachaa jiranii mee asirratti gammachuu akkamtu dhagahame? Ani gammachuu baay'ee dhagahame ganama rakaasanii qaamni adda bakka biraa bilbilat turan maal fakkaatti magaalaa dhagaa jiru magaalaa kana beekadha irra caalaan ka beeku ni beeka kan hin beekne immoo akka bira beeka jechuudha san immoo qabataan agarsiifne jira jechuudha ammallee yoona hawaasa kana keessattuu shabaaba ol kokonaa kan dhaamu
amalli keenya kun jijjiiramuun qabu jechuudha bakka haalli tufuu qabna maashaallah jedhee jedhaan itti lola rabbiin akkamatti bakka fiixan isin baasuun jedhaan. Akkuma haaluma kanaan itti hafuun. Haaluma itti hafuun jedhaan. Itti baraksi. Takoo lamina kana yaashaa. Itti mubarak. Hordoftoota chaanala keenyaa Ciroowwood like, subscribe, share godhuudhaan nu deeggaraa isiniin jenna.